السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو تجارة متوتو بلاينتي أكم فيا كسين نجار الحمد لله. الروان تهو أبدا سنة دفع أبي قرآن أفان رموتين أبي قرآن أفان رموتين جتشودا جتشون كيا بكسنة قالوا قبتي قرآن ني أكما بري فمتتاء kan guyyaa darbe barsiiseen addatti kun waan addaa bareedaadha. Quraan akkuma Arabiin barraa'e ta'ee hiikkaan isaa afaan Oromootiin karaa salphaa fi karaa saffisaa ta'eenidha. Bareedaadha. Nafaana turaa pilaastorii keessa arganna. Asitti Oromoo Quraan jennee barreessina. Barreessine asana dhufee jira waan gadi buusee jiruuf update nan jira malee gadi buusetti fayyadamu jira. Anamma gara duubatti deebiin isin agarsiisa. Isin ammoo gadi buufadhaan gadi buuseera waan ta'eef. Hayyee abichi isa kana ni mul'ata jedhee yaada. Isa kana Oromoo Quraan ka jedhu kana ragga dhoofna. Hayyee naaf banamee jira an gadi buusee kana durallee waan jiruuf naaf banamee jira anamma bifa haaraa waan isinitti agarsiisaa jechuudha. Hayyee tokko isin barbaachisu yoo bantan akkanuma isinii dhufa amma asitti mini yoo bakka jiru kanaatti waa hunda tasseessa jira dhufeera. Juuza tokko jedha juuzaan illee jira akkasumas quraanaan illee jira. Quraana yoo barbaadan bakka sitiin geeyyetu sana tuxxanii jechuudha. Tuxxanii asitti immoo afaan logoota sadi jira afaan Oromoo, Ingilish, Arabii kafeetan irratti deeffatan jechuudha laangugee jechuudha. Amma nuti ayata bira deemna jechuudha. Wanti hunduu afaan Oromootiin barraa'eera jechuudha. Hayyee akkanatti naa dhufee jira. Oguunni akkanas ni dhufee kan katabbiidhaan dubbisuu barbaadan taate akkanumatti dhiistanii katabbiidhaan hin dubbistanii dhaggeeffachuu barbaadan yoo ta'e immoo iddoo harka mirgaa sitiin bakka jettu sana tuxxanii jechuudha. Eega tuxxanii as dhuftanii sagaleen hojjechiisuu bakka jedhu kanarra dhooftan. Afaan dubbatti hin deebi'a iddoo qaarii filatama bakka jedhu kana Muhammad al maal jedhayu iddoo Muhammad jedhu kana jechuudha. Muhammad al-Mashaawi ka jedhu kana isarra dhooftan jechuudha. Eega dhooftanii asitti isinii dhufa jechuudha qaaronni jechuudha ustaazonni. Hayyaan kanarra kaawwadheera raayitii isinii ta'a abbaa feetanirra yoo kaa'attan isinii. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك هيا هو شوفوا بربادني اسمت جل خنا تطني اوبن يوم الدين اكره دسني ده بربادل اسمه خنا دوفتن جودا kanan isinin jedha amma gara dubaatti deebina. Hayyee asumatti as keessaa hin baay'ine iddoo gubbaa kanarratti jechuudha afaan biraatti jijjiirachuuf iddoo quraana jettu sana bakka kana tuxxanii jechuudha. Erga tuxxanii asitti afaan Oromootti isinii jijjiirame akkana isinii dhufa jechuudha. Sirriitti ilaalaa akkana isinii dhufa jechuudha. Deebitanii achumatti immoo iddoo quraana jedhu deeffattanii hojjeta Arabiin isinii dhufa jechuudha. Akkasuma immoo kan biraa barbaadu yookiin juuza yoo barbaatan woroonni juuza qaraatanii isuma al-Fatiha bakka yeroo sana tuxxanii isinii dhufa jechuudha. Akkasuma immoo suurota jechuudha. Suurota yoo barbaadanii isa kana osisitanii gasisitanii jechuudha. Fakkeenyaaf suurota Xaariq irra kaawwadheera jechuudha. Akkasuma immoo kan biraa yoo barbaadanii suuraa Attoobaa Baqaraa yoo barbaadanii akkana isinii dhufa jechuudha. Jechuun isin ammoo
ayata lakkoofsa meeqarra akka dhuftu yookiin ammoo suuraa lakkoofsa meeqa akka dhuftu yoo beektan yoo hin beekne ammoo isuma kan ol harkistanii gad harkistanii ni mul'ata yaada fuulaa wajjin isinii fida jechuudha. Argitanii wallahi baay'ee bareedaadha. Akkasirra isinii mul'atuufi fuulicha bilbila irratti jechuudha quraana irratti sararri kun hin jira jedhee yaada. Isuma kana ol buttanii gadi buttanii jechuudha akka suuraan isinii dhufuuf. Yoo akkan ol buttanii suuraa xixiqqaa isinii dhufu. Yoo gad akkana bootan ammoo suuraa guddaa isinii dhufa jechuudha. Suuraa kana fuula kana wajjin jedhee isinii fida jechuudha. Lakkoofsa ayataa waliin ammasitti suurata Yaasiin fuula 443 naan jedha jechuudha. Baay'ee waan baay'ee bareedaadha. Itti fayyadamaa gadi buufadhaan isiniin jaa. Amma immoo as yoo dhufnee jennee iddoo kana yoo akkana goone qubee guddisnaarraa jechuudha. Akka qubeen nuuf furdatee nu mul'atuuf yoo barbaanne akkasuma dhiifnaa jechuudha. Asitti ammoo iddoo urjii kana haala gurraacha'u kan jedhu kana akka akka laayitiin isiniin rakkisne yoo barbaadan akkana godhatan jechuudha. Yoo barbaanne ammoo akkasuma gootanii akka duraatti deeffatan jechuudha. Haalota kanarratti deeffachuu dandeessan jechuudha. Kan biraa immoo maal isin agarsiisa? Isin immoo irra deebaatii siitingi isaa wal gaddeeffadhaa sirriitti. Isiniin jedha kan biroo bakka kanallee yeroo tokko kan biroo kan jedhullee jechuudha. Akkasuma immoo waa'ee appilikeeshinii irraa waa baay'ee jira. Isin irra deemtanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Jechuun wanti inni namatti tolu afaan Oromoon jira. Juuzaan qara'ullee barbaadan harka bitaarraa yoo tuttanii sarara sadiin qabxii sadiin tana yoo tuttanii akkana juuzaan isinii dhufa jechuudha. Akkanatti isinii dhufa jechuudha. Kanaan isiniin jira isin irra deemaatii ilaalaa keessuma keessaa isinitti mul'isutti jira jechuudha. Baay'ee bareedaadha. Quraanni ammallee wanti isinii galu quraanni akkuma jirutti quraanni abadan hin jijjiiramu afaan Oromoo irraa. Quraanni afaan Oromootiin akkuma jirutti jira garuu immoo wanti itti barraa'e akka nu rakkifnee fi warra Arabii dubbisuu hin dandeenye afaan Oromootiin afaan kennaan jira jechuudha. Maashaallah bareedaadha. Quraana juuza 30 hundayyuu qaba. Anatti tolee wallahi maashaallah baay'ee bareedaadha. Itti fayyadamaa gadi buusaan isiniin jira. Waan irraaf immoo waan hanqina qaba yookiin immoo waan isiniin galle yoo jiraate koomentii jalatti barreessaa isiniin jira. Quraana baay'ee bareedaadha. Amma isin yoo gadhooftanii keessaa baanaa yoo jechuu keessaa bahuudhaaf gadhooftan ammoo asitti na'am isiniin jira. Na'am yoo jedhee gadi bahuudha. Halaas bahii isin jechuu jira. Laa yoo isin jedhe ammoo hin turtaa jechuudha. Akkasuma irra dhoofta. Kanaan isiniin jira baay'ee bareedaadha. Wallahi baay'ee natti toleeraana. Akka ofii kiyyaatti baay'ee jaaladhee jira. Kanaaf gadi buusaa itti fayyadamaa. Akkasuma immoo kan ani isinitti agarsiise isa kana sarara kana alatti illee suuraa jijjiirachuu barbaadan harkaan illee maal gootan mirgarraa gara bitaatti ooftan jechuudha. Mirgarraa gara bitaatti. Maashaallah baay'ee bareedaadha. Haalli katabbii quraanaallee maashaallah tabaaraka rahmaan hedduu bareedaadha. Hedduu namatti tola. Itti fayyadamaan isiniin jedha yoo feetan sagaleedhaan yoo fakkeenyaaf sagaleedhaan banachuu barbaadanii akkanuma dhooftanii akkasii yoo dhooftanii kun waasii isinii dhufa jechuudha. مالك يوم الدين إياك نعبد wanti biraa immoo wanti namatti tolu fakkeenyaaf asitti suurata al-Baqaraa alif laam bakkeetu sana dhiisee bakka biraa jechuudha. Yoo akkana irra gadhee jedhee نعبد وإياك نستعين isa duubaa santu qaraa jira. Isa duubaa santu cufine jechuudha. Bakkuma isin irra dhooftanii isaanii isinii qaraa jechuudha. Waan baay'ee bareedaadha. Yoo irra deebisuu barbaadan illee akkasuma kunoo asitti gara duubaatti illee gara afootti illee yoo deebisuu barbaadan fakkeenyaaf suura alfaatiyaa tana jechuudha. Iddoo kana qara'uu barbaadan yoo ta'e akkasuma irra dhooftanii kaasanii isa kana dhooftanii jechuudha. Maashaallah waan baay'ee bareedaadha.
بسم الله afaan suurata baqaraadha kuni kanan isinin jedha akkasi akkuma dura isin mul'ise asitti ammoo bakka afaan oromootti jijjiirachuu barbaadanidha asi ammoo quraanatti jijjiirachuu barbaadanidha akkuma isinitti immoo karaa duuballee jira settingi keessa afaan oromootii fi afaan arabaa afaan ingiliishiin jechuudha jabaadha quraana keessan baradha itti fayyadamaa affeera kooti waan isinitti agarsiisan ammoo asitti iddoo kanatti karaa harkaa bitaarratti iddoo amma laalaa jiru kanatti argitan jedhee yaada yoo oodiyoo gara keessatti buufachuu barbaadanidha anamma anillee dura hin laalle waan ta'eef irra gadi dhahee hogguun jedhu namarutti jira jechuudha akkasitti fayyadamaan isinin jira hanga viidiyoo biraatti walitti deebinuuf assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh